jirtu mitiiree jirreedha jirra sa'aatii kamitti yeroo kamitti yoo ufte fayyoo jirra warri jettan jiraadha my family my jedhure na galgala jechuudha Ruutaa Abrish Fiqirii fi Isaaq hamma kana hundumaa ilaaleeni nan aarii guddina viidiyoo jechuudhis dhugaas nin jedha bar galgala aarii guddina viidiyoo jechuudhis tokkoffaan hunduma isaaniittiin aareen an hunda isaaniittiin aaree kan biraammoo Abrishii fi Fiqir waan isaan hojjetan baay'een aaree jechuudha. Ruutaan amma achi galte maal of gooti laata manatti jedhees yaadaan jira jechuudha. Maal yaaddii erga galte maal gooti jaalalli jara kana amma deebi'ee hin biqilaa deebi'ee waliin hin jiraatu Abrishii fi Ruutaan deebi'anii hin jiraatu jedhees baay'ee yaadaan ture waan yaade walitti qabeessanii fideetiin dhufee jira jechuudha. Jirtu miti rasiin jirre yoo jiraatan laayikii godha jirra nun astamaamaanyiidha nuni bakka takka si jaallanne bakka laayikii si gonoorri jetta laayikii naa godhan agarsiisa you know I am respect you and I expect your like you know ingiliffa Itoophiyaan qalladina yeroo darbisinitti meer nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaatoo baga jiraattan baga har'a geessanii baga guyyaa kana geessanii baga Ramadaan 11 miti an jabaadhaa isinii lakkaan jira isin jabeessuuf jechuudha garuu waan isaa utaalloonni qabee jira ta'een beekutu argitan Itoophiyaan keessa jechuudha biyyi keenyi Itoophiyaa ta'e Finfinneedha ta'een beeku ho'isaa baay'ee dabale dhugaa waaqa ho'i baay'ee dabale sa'aatii 6 kaasee jechuudha sa'aatii 6 kaasee amma sa'aatii 11tti utuma iddoo teessanii dafqitu garuu maal godha baay'ee ho'uutti mareessiniin jedha na qilleensi isaa sirrii miti kanaafuu anallee utaalloon naqabee jira siniin jedha garuu waa'ee Ruutaa fi Abrishii baay'ee tokko na aarse yeruma jalqabanii Ruutaa fi Isaaqiin akka qodaatti ilaalan akka meeshaatti jechuudha Fiqirii fi maqaan isaanii Abrish jechuudha Fiqirii fi Abrish waan isaan Ruutaa fi Isaaq irratti hojjetanii dhugaan isiniin jira akka ijoollee xiqqootti isaan irratti hojjetan hamilee isaanii cabsanii afaan qabachiisanii akka isaan danda'anii hin dubbanne godhan jechuudha garmalee itti taphatan jechuudha har'a hin agarsiisnaa jedhan hin agarsiisna har'a sirriidhumatti agarsiisna sirriidhumatti haasofsiisna beekamaadha faana dhufuunsaayyuu jedhan nuni garuu ishee bichaa waamne Ruutaa bichaa waami'anii jedhe si birattiin itti haasaa jedheen maaliif beektu walii deebisuudha wanti kun daadoomu maal jedhani dugdee walii deebisuu waan ta'eef akkuma ishee manatti Isaaqiin waamtee wajjin osoo teessu Abrish dhufee kanaafuu ani immoo si faana taa'een Fiqir faana taa'ee Abrish jechuudha Ruutaa qofa waamanii Ruutaa taasan waan itti taasan jechuudha waan agarsiisan agarsiisuuf ture waamanii innoo maal bira hafa borsaadhaa jedhanii Isaaqiin borsaa xinnoo wayii kaa'amte qophooftee kaa'amteedha satas gootee moo fudhattee deemti eessayyuu biraan hafu kanaafuu yoonni faana dhufe immoo jedhan yoonni faana dhufe immoo isheen haa teessuu yookaan lamaan isaanii suuqiitti erginaadhaan suuqiitti erginee maastikaa nu biti har'a baay'ee bashannanaa oollee baay'ee nyaachaa oollee baay'ee dadhabneerra waan ta'eef maastikaa nu bititi daajestii nuuf haa ta'u akka suuqii dhaqee kottumee ati jenna isheedhaanis ishee yookaan immoo ishee hambisnee ishee qophaafitee haasofnaa in erganna isaa jedhaniitu osoo haasaanii jirri kaleessa waanuma jechayyuu baay'ee hin haasofne isaan dubbiuma waan kana jedhamu hin haasofne garuu waan jara aarsu moodii irratti qabachuu jecha isaanii garagalchanii haasa'u kanuma haasa'a turan jechuudha kaayyoon isaanii Ruutaa aarsuudha Abrishiin Isaaqiin bishiq gochuudha Isaaqiin moodii irratti qabachuudha Abrish Ruutaa immoo aarsuudha jechuudha Isaaqiin amma waan dubbatu fa'ee baay'ee barate kun baay'ee barateera umuriin isaa iyyuu as miteetti isheen sun immoo Fiqir immoo baay'ee umuriin isaa guddaan baay'ee barate beekumsa qaba kanaaf akkas dubbata
Wayne asiisaa immoo hin haasa'u. Akka ijoollee haasoftu innaa jedhuun isin innaa haala akkaati baay'ee barattee taate nama baratteedha. Umriin kee guddaadha hin beekamta iyyuu fuulli isaa midhaan jedhanii itti qoosu jechuudha. Na aqitii amma maastikaa nu biti kottu isheen haa teessu maastikaa biti kottu jedhuun. Engadda akkanatti harkarra qabee tokko aduurraa dhowwaa ture nagarree viidicha jedhane Abrish immoo kotumee isinis aduun sirraa dhowwu gaafas immoo bokkaan roobe lakki bokkaarraa dhowwaa ture harkas akkas godhe kallalee akkanitti irraa dhowwaa ture nagarree kotumee atis aduun akkasii dhumne kotumee fikirii jechuudha. Amma ruutaan dhaabatte ilaaluu dadhabdutti hojjetan jechuudha. Hamma ruutaan dhaabbattee ilaaluu dadhabdutti irratti hojjetan kaaleessa jechuudha. Hin gubanii hin qaqqaammatanii. Ani garuu kana booda hamma kanatti hojjeta. Booda ruutaan amma fiigdee deemte booda dadhabnaan. Hin dadhabde humaa tokko dhufaana hin haasofne. Kana sana waan isin dhibu moo jechuudha. Waan isin dhibu koottaa hin haasofna akkas maa gootan akkas goona kana booda akkasii waliin hin jenne. Baqa muudii qabachuu kolfuu kanuma walirratti hojjetanii ishi waan nu waamtaniif hin haasoftani maaliif na waamtan ishi isaa qaqqee maastikaa nuuf habitu sifaan hin haasofna. Booda ruutaan uumaan dubbanii xargate samachaa fiigaa hin deemte. Isaa qimmoo bira dhaabbate waan dubbatu hin dhabe jecha tokko yoonni jedheeni isaanii gara qoosaatti jalaa jijjiiranii itti kolfu irratti muudii qabatu beekumsa qaba minaamin isa maalii jedhuuni bakka akkasitti innis aarii gubatee maayidhaan dhumarratti waan har'aa kana hundumaa gatii kaffaltu jedhe gatii guddaa moo gatii xiqqaa jedhuun ammas gatii kaffaltu waan har'a hojjettan hundumaa viidiyoo kanaa fi waagaatti kafalaallaachona. Waaga guddaa moo waagaa xinnaa qabannaree kafallaree yettiin fiqirimmoo jechuudha. Innaa baay'ee tokko muudii irratti qabatanii baay'ee qoosanii dhugaa dubbachuudhaaf waan isaa namaan galu maal jedhama kun maal jedhama ani jechuun kana booda suma araaramanii jechuun ruuttaaf Abrishii waan isaan kana hojjetan kun hunduu hin dabbaru ni booda muudii walirratti qabatan waan isaan walirratti hojjetan kun kabaja isaaniif gaariidha. Booroo iftaan viidiyoo kana fa'aa yeroo ilaalanii maalidha jedhamu maaluu goone waliin jedhame deebii akkamii walii deebisaa jirru jedhu. Ani baay'ee na dhibaa irra siniin jedha namni yoo addaan bahee ma addaan galaa yoo midhaan bishaan isaanii dhumne immoo haala wayiitiin deebi'ee araarama kan isaanii garuu qoosaa wayii ta'e bakka qoosaa wayii menennega beektu maal menennegdii kun nuun jedhu warri keenya dura. Menennegi dubbiin keenyatti tolu baate waan dubbannu sun ta'uu baate menennegi nuun jedhu waan menennega wayii ta'e jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu gareen kunis amma waanumarraa deeggartuu hin qabdu waanumarraa dhugaan siniin jedhama. An akkan ilaaletti ebelu gaarii hojjete waan hin jedhu hin qabu. Isaaqii fi ruutaan kana hojjetan waan hin jedhu hin qabu. Abrishii fi fiqir kana hojjeta waan hin jedhu tokko baga bareedaadha waan hin jedhu hin qabu. Nama ilaalutti illee waanuma gaariin kun waan irraa fudhatamuu qabu fakkeenya ta'uu qabu waan hin jedhu illee hin qabu. Isin yoo qabaattas komantiidha. Ani akka yaada koo akka ilaaletti meesinoo waan ilaaltan waan irraa sinitti tole yeroo sana akkas hojjettan kun waan bareedaadha baga akkatti walii deebisan deebiidha waan jettan tokko qabdu qabaannaan dhugaa siniin jechuun yaadni namaa garaagara beekumsi namaas hubannaan namaas garaagara waan ta'eef naa barreessa. Soorii sagaleen gomoo utaalloon na qabeera garuu haasa'uun dirqamadha.